explains why men prefer to wear simple white cloth. If you are a prince or poor, it doesn't matter here. What does matter is the display. Hordoftoonni amantii Islaamaa baga Iida kabajamaaf sadarkaa guddaa dilaa addunyaa olaanaa ta'e Idul Arafaa bara 1445 isin ga'e Iida barakaa nagaya tokkummaaf jalala hawaasa biyya keenyaatiif kan guutuu addunyaa hundaaf haa ta'u jenna. Hawwii furtuu mul'ata imala biyya lameeniitiifis warra milkaa'u nu haa taasisu isin haa taasisu chaanaalii kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama odeeffannaa guyyaa guyyaan gadi lakkisnu akka simbira ga'uuf laayik gochuun dagatinaa isiniin jenna hangafoota oduu har'aatiin eegalla. Mootummootiin biyyoota Turkii, Ireland, Suudii, Kolombiyaa, Qatar, Biraazil, Indiyaa, Afrikaa Kibbaaf, Azerbaijan, Kooriyaa Kaabaa dabalatee deeggarsa namooma lammiilee Palestaayinii cubbuudhaan qeerraa buqqaaniif deeggarsa maallaqaa fi qabiyyeewwan namooma taasisuun dhagahamee jira. Gabaasa Al-Nahar Islaam Abad Reuters fi Al Arabiyaa Press TVs qabna. Loltoonni dabalataan 8 Israa'el lola har'a Rafaatti humnoota Hamaasiif Israa'el gidduutti taasifameen lubbuun darbuu Israa'el beeksiftee jirti. Gurgurtoota onkololeessa 7 Hamaasiin butaman keessa lammiileen Ameerikaa 4 Hamaasiin har'a karaa hawaasa addeessa diimaa yookiin fannoo diimaa Palestaayinotaatiin dabarfamee gara lammiileetiin kennamu. Ameerikaan Hamaas fedhii waltajjii nagayaaf qabu daran hubachuu isaatiin karaan nagayaa bal'achaa jira jechuun Israa'el irratti dhiibbaa akka taasiftu beeksiftee jirti. Kanas Anthony Blinken maal jedhee gabaasa qabna. Islamic Resistance fi Hezbollaan Hawtii haleellaa halkan edaa fi barii har'aa fudhatanii miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu fi haleellaa Israa'el Libaanos irratti ilaalchisee lammiileen 14 akkamitti miidhaman kan jedhanii fi akeekkachiisa dhaadannoo biyyoota dureeyyii G7 Iraaniif Raashiyaa irratti dabarsanis gabaasa qabna. Biyyoonni lameenis deebii kennanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya Pirezidaant Puutiin lugaama isaanii gara Washingtonitti akka gadi dhiisuu fi hariirri guddaan Mooskootti deemsifameeti jira. Kanaaf kan kana fakkaatan maddeen oduu keenyaarraati. Balballoomii oduu keenyatti dhiyaadha. Audio Jungle. Waggaa 1445 dhaha lakkoofsa hijiraa 610 irraa eegalee hawaasa addunyaa keessatti sadarkaa guddaadhaan ayyaanota Iidaa jiran keessa hangafa irratti kan argamuu fi akkasumas galaanni muumintoota baatii Zulhijjaa seensa irratti kibba kaaba mashriqii fi magrib irraa wiirtuuwwan madhee torban addunyaa cufarraa imala isaanii gara umraa Makkatul Madiinaatti taasisan ta'uun beekamaadha. Utubaalee gurguddoo 5 Islaamaa keessaa hajji taasisuun kanneen humni eeyyamee fi waajiba yookiin irratti gahaa ta'u gorsa ergama Rabbii sallallahu alayhi wa sallam barsiisuu kan turan galaalchi hadiisota akka Ibnu Abbaas fa barsiisaa turuu fi ji'a Zulhijjaatti guyyaan kurnan sooma akkasumas du'aa zikrii sadaqaa kan kana fakkaataniin dabarsuu fi sadarkaa olaanaa ta'uun beekamaadha jedhan. Boruu ganama guyyaa qalbiin gabroota isaa dirree Arafaa hanga tulluu Uuditti araarama Rabbirraa kajeeltuu itti dhageesstuu fi Rabbiin malaayikota isaatiin dhaadate guyyaa gabrootan kiyya araarama nagaafatan anis isaaniif araaramu jechuun akka jedhamutti ayaa Qura'aanaa kan wal fajri walayaalil ashri keessatti tuqamuusi ulamaa'onni muummee hangaftoota amantii Islaamaa ni ibsu. Addunyaa goojjoo afaan galaanaa irraa gara ededa ibidda walaffeera jirtu tana keessatti tuttuqaa fi dhiibbaleen ilaalcha dadhabarraa maddan akka amantiin Islaamaa shororkaateetti kanneen fudhataa turanis addunyaa si'anaa fi addunyaa qaroomte keessatti tokko waan hubatan fakkaata jedha gabaasi Reuters. Gaazexeessaa Aljaziiraa Makka Madiinaarraa har'a gabaasini. Kanaan wal qabsiisee haa ta'u malee amantii nam tokkee yookiin gartuuf humnoonni balleessan osoo hin ta'in abbaa uumaa fi uumamaatiin kan dabalamtuu fi namuu qooda
gaggaarii keessaa kan dabalatuu fi akka hojmaataa fi gocha isaatti kan fuula rabbiirraa argatu ta'uun beekamaadha. Rakkoowwan hawaasa guutuu addunyaa nagayaa fi ulaa tokkummaaf jaalalaatiin kan gorsu qajeelchi Qura'aanaa barsiisaa amantichaas yeroo kamuu caala tokkummaa fi tika nageenya addunyaa aangoo kadhaa rabbiitiin haala qabatamaa lammiilee Palestaayinotaaf Yaman, Suudaan, Sooriyaa hamma Liibiyaatti jiran kiyyoo duguggaa siyaasa dahachuudhaan ilmaan namaa kabaja hanqisanirra furmaata waaraa akka argamuu fi kadhaa yeroo garagaraa taasisuudha dubbatama. Guyyaan Iida Arafaas guyyaa Tul Madiinaa irratti kadhannaan guyyaa tokko nagaa addunyaa keessattuu lammiilee cubbuudhaan Palestaan dachii Gaazaa fi kan kana fakkaatan akkasumas Suudaanii fi biyyoota garaagaraa irratti ta'an kanneen wabeeffachuudhaanis du'aayin akka amantichaatti akka godhamus beeksisuun keenya ni artama. Haa ta'uuti deeggarsa lammiilee qe'ee isaanirraa buqqifaman kan Gaazaa dararamaa jiranii wal qabsiise Tarki, Suudii, Ayirlaand, Kolombiyaa, Biraaziil, Indiyaa, Azerbaajaan, Kaatar, Paakistaan, Afrikaa Kibbaa, Kooriyaa Kaabaa fi Aljeeriyaan deeggarsa nyaataa karaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii damee WFP yookiin World Food Program toonii kuma 61,500 maallaqa doolaara biliyeena 2.3 lammiilee qaamaa hidhatan ammoo wal'aanuuf marii waaloo taasisuun akka wal'aananis waadaa galuu miidiyaaleen gabaasutti jiru. Keessattuu Afrikaa Kibbaa, Tarki, Kolombiyaa, Aljeeriyaa, Biraaziil, Ayirlaand haala galfii nagaa lammiilee Gaazaaf qooda guddaa Ameerikaa harka akka jiru humuun kanneen maddeen Islaam Abad al-Nahariif Reuters akka jedhanitti Turkiin kuni qoosa diraamaa Ameerikaan fi ishiitti raawwattu jechuuf gamtaa Awurooppaatiif Ameerikaa qeequudha kan gabaase Turki Anaadooluudha. Basa biraatiin walii galtee nageenya marsaa 8ffaa fi jibbaata gidduu galeessatti kan naannahaa jiran ergamaan addaatii fi ministeerri haajaa alaa Antoonii Bilinken mootummaan mana marii nageenyaatii fi akkasumas boqonnaa walii galtee nagayaa marsaa 3 raawwatamu kana keessatti ammas wixineewwan walii galtee dhiyeessuu akkasumas ammoo qooda gurguddoo mariidhaaf taasisu keessaa tokko har'a guramtoota Ameerikaa 4 deebisuun yaada jajjabeeffamuu qabu jechuudhaan gamtaan biyyoota G7 yookiin dureeyyii torbanis Israa'el irratti dhiibbaa akka taasisu jechuu fi nagaa gidduu galeessaa isii achisuu qaba jechuudhaan gamtaan Awurooppaadhaas nagaa Gaazaatiif akka hojjetu dubbachuu isaanii kan gabaase New York Times fi Euronewsdha. Nagaa gidduu galeessaa isii achisuu qaba jechuudhaan gamtaan Awurooppaadhaas nagaa Gaazaatiif akka hojjetu dubbachuu isaanii kan gabaase New York Times fi Euronewsdha. Haleellaa har'a kabaa Israa'elitti Hizbollah akkasumas Islamic Resistance Force jedhaman kan Iraaqii fi Hawtiin wal faana taasisaniin qe'een Israa'el baay'ee miidhamuu fi akkasumas miidhaawwan dhukaasa gurguddoo meeshaa addaa Hizbollaan fayyadamuun oolle kan jedhu gabaas Reuters almaadiyaa miidiyaalee Libaanus wabeeffachuudhaan addunyaan yaaddoo guddaa akka ta'ee fi hoogganaan Hizbollah Hassan Nasrallah kallattii tarkaanfii duuchaa itti seenaa jiran akka of qusatan Jarman, Firaansii fi akkasumas Suudiin akeekkachiisanii jiran. Humnoonni Iraaqii kan Hizbollah Iraan barii har'a droonii kutaa Galiilaaf Eelaat irratti fudhataniin humni ifa addaan cituu isaa mootummaan Israa'el beeksisee jira. Tarkaanfiiwwan dooniiwwan 40 ol caalchisuun baatiiwwan 7 keessatti galaana kan dhidhimse Hawtiin galaana diimaa fi akkasumas galoo galaana gurraacha tarkaanfiiwwan fudhachuu bira darbeetiin hojjettoota dhaabbilee mootummoota gamtoomanii kan UN fi Ameerikaa akkasumas kola basaasa tikaa kan jedhe kan Israa'el fi Ameerikaa qabe saffisaan akka gadi dhiisu jechuu maddeen yoo gabaasan gama biraatiin qaama sadaffaa wajjin Ameerikaan hariiroo Huutii wajjin taasisaa jiraachuudha maddeen kan gabaasan yoo ta'u First Post akka jedhu oduu Al Arabiyaa fi Newsweek wabeeffachuudhaan raadiyoon Sham gabaase Ameerikaan qaama sadaffaa kana ibsu baattus Hawtii wajjin guyyaa kaleessa irraa eegalee dubbii akka eegaltetu himama. Murtoo Ameerikaa fi gamtaan biyyoota labse balaaleffachuun handhuura Raashiyaa Mooskootti lammiileen kumootaan lakkaa'aman pirezidaant Puutiin lugaama naqattoo meeshaa lafaa dhabamsiis gara Ameerikaatti akka furrifatan gaafachuudhaan dhaadannoowwan adda addaa yeroo dhageessan taas gabaasee jira. Gabaasa taas wabeeffachuun Al Jazeeraan akka jedhutti pirezidaant Puutiin afgaaffii tibba kana taas wajjin taasisaniin wanti hin oolle waan jedhan fakkaata. Murtoo maallaqaa Mooskoon doolaara biliyoona 300 qoqqobbiin uggurame irra doolaara biliyoona 50 Zeleniskii yookiin Yukireeniif kennuun
balaa guddaa akka qaqqabsiisu Raashiyaan yoo beeksiftu qabeenyi guddaan gamtaa Awurooppaa kan Raashiyaa keessatti jirus akka ugguramu Pireezidaant Puutiin Kireemlin irraa har'a uggura kaawuu isaanii miidiyaaleen akka Wiyootaas Hindustaantiif Reuters gabaasanii jiran. By President Biden, a three-phase plan back on the 31st of May. Now, of course, that was being presented. They will make the right decision, and we can have a fundamental. On Ukraine, the G7 foreign ministers meeting in collapse of the humanitarian support system in Gaza. Has historic ties with Russia. India and Iran also share a cordial relationship. G7 foreign ministers meeting in Capri, Italy, is ending its second day. وتسديد ضربة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكيان انتصارا للأقصى وردا على محاولة تدميره وطمس هويته ولا يزال العدو المجرم. Audio Jungle.